Achamaa shamaa hordoftootaayi kiyya akkam jirtu nagaa waaqayyoo bakka jirtaniif iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Gocha suukanniinsaa akkanaa kana waaqayyo namarraa haa qabu gocha hamaa kana. Maaliif wanti akkanaa akka biyya keenya keessatti babal'achaa babal'achaa deemuuf giraa nagalee jira. Dhugaa isiniin jedha baay'ee tokko ulfaata. Maala kan jedhu bicha afaanni jechuun afaan cabsaa jirtan hin banu. Innaa abdii harka ofiitiin hojjeesaa Roleksii dhugee jedhee maraata. Du'anii waan deebi'an namatti fakkaata ilaata. Namni du'ee hin deebi'u. Deebi'i immoo namni hojjeese akka si olitti gubatu maaliif namni dagataa? Namni fayyaa qabu. Namni sammuu qabu hojjetee rakkinni yoo amma hammaatee hin danda'a. Garuu immoo abdii kutuudhaan kiloreksiin dhugaa ufan ajjeesaa akkanan godhaa akkanan taa'ee of jeequu kana kun hojii seexanaati. Namni kamiyyuu kana of ajjeesu kun hojii seexanaati irratti hundaa'aniiti. Kanaafi amantaa qabuun waaqa kadhatee ofirraa du'aa godhatee deebi'ee gara rabbiitti salaatee rabbi ofii dhiifama gaafachuu qaba isiniin jedha. Gamarree buloota kwaanii kanan dhufee fi daa'ima asirratti argitan kuni ijoollee waggaa 12 fi daa'ima waggaa 5ti. Gamarree daa'imti tuni akka ofii bira yaa'aati erga irraa boqattee yookaan irraa duuteen booda akka ofii bira taa'aa turanii abbaan immoo daa'ima kiyya walitti qabadhee maalafan hin guddifanne jedhee daa'ima ofii walitti qabatee saraatanyaa manaa itti qacaratee osoo guddifachaa jiru. Saraatanyaan tun erga mana isaa seentee ji'a 5 qofaa. Ji'a 5 keessatti maarree abbaan isaanii ganamaan qeeraa waan hojjetuu fi ganama halkan keessaa sa'aatii 9tti gara qeeraa yeroo deemu saraatanyaan kaatee daa'ima kana gochoota suukaniinsa gocha dhala namaati irratti godhamee dhala namaa dhiisatee jarana bineensa irratti wanta godhamne daa'ima kana irratti raawwatte jechuudha. Daa'ima kana hajjeeftee biraa hin deemne erga hajjeefteen booda ibidda itti naqxee fuula isaa wanna dhammartee ibidda itti naqxee gubde jechuudha. Maarree gaafa daa'imni kun gubatu ollaan yeroo aara mana keessaa ba'u arganii maaltu aara jedhanii gara daa'ima sanii dhaqanii ijoollee gubdee jirti isiniin jedha. Innaa baay'ee ulfaata gocha akkanaa kana waaqayyo namarraa haa qabu. Keessattuu immoo yeroo ammaa kana baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha. Yeroo ammaa kana nama lagaa dhiisatii fira ofiitu ofitti sissuun baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyo nu haa eegu. Namni bara akkanatti duuti hammaattee bara duuti akkanatti lafatti baay'atte kana waaqa kadhatanii jala darbu malee qoricha fudhatanii kun kileroksiidhaan kun immoo xiyyiitiidhaan jechuudha of ajjeesadha. Saniinuu namni of ajjeesu immoo liivii irratti koottaa of ajjeesa jedhee maal jechuudha? Maal jechuudha jedhe taayeen. Dhugaan isiniin jedha. Namni akkamitti liivii irratti koottaa kiloreksiin dhugaa. Liivii irratti na eegaa shuguxiidhaan of ajjeesaa. Akkana jechuun jammarame immoo sammuuna kana nuti warra akkanatti laalgochisuu kaneessa daa'ima irratti raawwatamu kanaafi boonyee garaan nu gubata. Warra quufee immoo liivii irratti of ajjeesa liivii irratti maraadha ufanuudha jedhu bicha wanti akkanaa ofirratti qoosuun lubbuu ofirratti qoosuun waaqatti qoosuun gaarii miti jechuudha. Lubbuu ofiiyyuu duuti maa ofuutii jedhe Oromoon akkasii. Wanti akkanaa kun diraamaa akkanaa kana tiyaatira akkanaa kana hojjechuun gaarii miti. Yoo rakkattanii rakkannee nu gargaara Oromoo ko jedha. Oromoon galaanaa isin gargaara waan rakkattanii irratti isin bira dhaabbata malee sammuu namaa saabuudhaaf yookaan immoo ilaalcha namaa saabuudhaaf jettanii ofitti harkisuudhaaf jettanii too
yookaan shugguutiidhaan of ajjeesanii rakkadheen jira yookaan immoo kilooreksiin dhuga jettanii warroonni gadi baatanii hojjedha harka qabdu waaqayyo harka sinii kennee jira fayyaa sinii kennee jira miila sinii kennee jira tattaafadha namni kamiyyuu hojjeteeti kan argatu namni kamiyyuu fiigeeti kan jijjiiramu mana keessa taa'ee bicha yookaan miidiyaa raayyaa ulee yoo birrii dhabe ufan ajjeesadhe kilooreksii yookaan shugguutii baatee wanti fiisisu wayitu hin jiru maaliif akkanattuu duuti hammaattee jirti akkanattuu namni dhala namaa dhugaa garaa walitti jabaatee jira yoo maal jettu daa'ima waggaa 12tiif daa'ima waggaa 5 walirratti cafacafte kana jeefte irratti akkamitti namni nama albeedhaan qala jaranaani dhugaa rabbiif waan hin beekun bara akkamii keessa akka jirru waaqayyo bicha biyya keenyaaf araaramu waaqayyo nu waa millatu dhugaa cubbuun baay'ee hamaatu jira biyya keenya keessa dhugaa እና yeroo ammaa kana sarraatanya warroonni sarraatanya qaxaratan baay'ee yaaddoo keessa galanii jiru maaliif magaalaa keessatti firree nama biran jirre namni hojjettoonni mootummaa yegiddi sarraatanya qaxaratu sarraatanyaan immoo yoo daa'ima isaanii akkanatti cafacafaa badde baay'ee tokko ulfaata dhugaa warroonni illee pilis warroonni nama qacaratan kun nama sammuu qabaata akka ta'e sammuun isaanii fayyaa akka ta'e osoo laalaa qaxaratanii baay'ee tokko gaariidha garuu jechuudha ani beeku bicha waaqayyo biyya keenya nu haa yaadatu ni baay'ee garaa jabaachaa jirra baay'ee garaa walitti hammaachaa jirra wantoonni nuyi goonu hundumtu jechuudha wantoota hamaa wantoota suukaneessa dhuga afaan keenya wanni laphee keenyatti wanni yaannu hundumti isaatu bicha bara kana jechuudha kan waaqatti hirkate bicha kan laafe bichaatu jala darba dhugaan siniin jedha ani biyya keenyatti maal akka dhufaa jiru bicha baay'ee tokko nutti ulfaatee jira baay'ee tokko na yaaddessee jira waaqayyo immoo kan nutti ulfaate hundumtuu waaqaaf salphaadha daa'ima tanas immoo waaqayyo lubbuu isaanii haa maaruu siniin jedha dhugaa waaqayyo lubbuu isaanii haa